السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتو فيا جرتو كومنتج دربي أما جارسا قبتين بيتو ميشا مال قبتي جارسا قبتين بيتو ميشا مال قبتي شمرن ورّي ديرامي اسكورول godhaati bira darba shamarran gaafii isin gaafadha isintu dhiira qabachuu wallaale moo dhiiratu isin qabachuu wallaale isinis yaada keessan ni kennattu jechuudha. Anammoo akkan hawaasa irraa hubadhetti jechuudha. Dhiiratu haadha manaa fi qabachuu wallaale malee durbii abbaa manaa fi qabachuu hin wallaalleen jedha. Sirriitti dhaggeeffadhaame viidiyoo kiyya kana. Akkamitti yoo jettani yeroo ammaa kana irra caalaan ilma namaa irra caalaan shamarran teennaa haati manaa warri hirmanii duraan bultii biyya qaban warri biyyatti bultii hin qabne irra caalaa warri nikaa hidhatanii jaalala keessa jiran baay'een isaanii biyya arabaa jiru. Irra caalaan dhiiraa immoo biyya arabaa jira shamarran warri dhiiraa biyya keessa jira. Kanaaf shamarran tun saadidamii furka taa'abaniif kadadhabaniif bultii sana gadi dhaabachuuf bultii sana ijaarachuuf bultii kana keessatti warra biyya arabaa jiru ka biyya keessa jiru ishee daladdee asii achi ergitu isa achitti kan dalagame kana fuudhu ka waliin buusaa jiru duniyaa qabuu wallaaluudha miti ka qabuu wallaaleen shamarran dalaguu wallaalte hin wallaale dhiira qabuu wallaale akkamitti tokkoffaa kaayyoo ganama waliin qabatan san hin dagatanni gaafa isin biyyaa baate. Yeroo ammaa kana dhiirti maal goote shamarran meeshaa goote meeshaa itti fayyadamtee darbitu bultii dhaabisuu hin taane. Kanaaf mallaqa godheesi haadha manaa sun goone mallaqa godhee itti fayyadamuu qofa kabajaa hin qabuuf miirri haadha manummaa isa keessa hin jiru inni ammoo hiika abbaa manummaa hin beeku dhiirummaa ofiitti hin fayyadamu. Gaafan jedhu rabbi maal jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala الرجال قوامون إلى النساء dhiirti jaboodha dubartii irraa jedhan maaliif mana isaaniitti dubartii irra jaboodha abbaan manaa hoogganaan mana sanii isaa waa dalaganii alaa fiduuf isaantu dubartii irra jaboodha. Yeroo ammaa kana akkam dubartitu dhiira irra jaboo ta'e haala kamiin yoo jettan ka dalagee alaa fidu isa maannoo isiidha ka dalagee alaa fidu sila isa ture amma isiidha kan qabu wallaalee isaa jechuudha. Kanaaf an parsantii 999 ka bultii fi qabachuu wallaalee dhiira jedha. Parsantii takkattiin sunuyyuu dhiira dhiirummaa qabdu dhiira goota dhiira haatee eebbiste dhiira abbaan eebbise kan rabbi isa eebbise wayiiti malee guutumatti keessafuu dhiirti Oromoo dubartii yeroo ammaa kana meeshaa godhanii meeshaa itti fayyadaman godhaniiran dubartii qabachuu wallaalaniiran. Dubartiin akka dhiirti gadheen dhiirti dayyus ni yaadanitti dubartiin nyaata nyaachuu qofa ilmoo argachuu isaan irraa argachuu qofa dhiirti kasadhanii yaadan. Dubartiin homaa gochuu hin dandeessu dubartii madhistee yaaduu hin dandeessu dubartiin cabsitee falaxxee fiduu hin dandeessu dubartii waan dhiirti hojjettu hojjechuu hin dandeessu akka jedhanii yaadan dhiirti Oromoo dayyuusni akkasii yaadan. Dubartiin meeshaa mana keessaati akkasii yaadan. Akkasii miti dubartiin waan dhiirti hojjettu kam hojjechuu dandeessi. Dubartiin mana fi sirriitti hooggantee jiraachisuu dandeessi bakka dhiirti jirtutti illee bakka dhiirti hin jirretti illee. Garuu immoo dubartii gaafa dhiirti cabsitee hedduu ulfaataadha. Akkamitti cabsiti icciitii haadha manaa ofii dhiirti qooddeen bultii ofiitti qilleensa naxxee
qaama sadaffaa keessan galchitee dhiirti gaafa jettee dubartiin kophaa ofiitti mana ofii toomaa gochuu hin dandeessu. Kanaaf bultii keessa gaafa jirtan namni lamaa yoo walii hin galini tokko karra mana ofii cufatee tokko karra mana ofii yoo banee baay'ee ulfaataadha. So kanaaf warri dhiiraa dogoggorarra jirtan haala ulfaataa keessa jirtan dubartii hedduu boochisaa jirtan dubartii hedduu dararaa jirtan dubartii hedduu rakkisaa jirtan dhiirarra waan hin barbaachisan waan nama jibbisiisan hedduu argamaa jira. Dhiirti dhiira taa'a iccitii jireenya keessanii eeggadha. Jireenya keessan dura feetanii wal jaalattanii gaafa walitti gaa'ela ijaarrattan namni isinii gidduu seenee isin wal jaalchisan jiru eega wal jaalattanii gaafa wadhabbiin tokko dhufu gaafa waliin muufiin dhufu sababni isin qaama sadaffaa gashatanii maalidha. Rakkoon guddaa yeroo ammaa kana keessa jechuun argamaa jiru irra caala shamarran biyya Arabaa keessa gubatanii dararamanii bultii fi ooyifachuu jedhanii jireenya fi jijjiirachuu jedhanii ilmoo fi dhiisanii bahan irratti darara hama kagalchaa jiru dhiira. Dhibbaan dhibbatti dhiira. Kanaaf warri dhiiraa usirreessaa. Dubartii teennaa tabiyya keessa jirtu keessaafuu warri amantaa islaamaa qabdan jechuudha. Warra takka biyya Arabaa dhufee hin beekne warra biyya keessa jiru maaltu cabsee hamlee isaanii cabsee jedhe beektu. Dubartiin mana keessa meeshaa mana keessaa jedhanii raggaxanii irra deemanii manatti deebisanii ogummaa dhabuudhaan jabaatanii gabbahuu dhabuudhaan mallaqa harkaa dhabuudhaan haala dararaa hamaa keessa halkanii guyyaa bu'aa jiraataa. Akkamitti yoo jettanii namni tokko bultii keessatti yoo walii galteen dhibee yookiin ammoo hanqinni abbaa manaa bira jiraate yookiin hanqinni isii bira jiraate jedhee yoo addaan bahanii akka waan haati manaas yoo jaarsarraa adda baate akka waan jiraachuu hin dandeenye akka waan deebitee ka'uu hin dandeenyetti wanti lalamtuuf maali wanti namaa gadisiin taatuuf sababa hojii hin qabneef sababa mallaqa hin qabneef. Nam tokko akkuma nam tokko wal jaalata akkuma tokko yoo addaan bahee ilmoo qabaatanis qabaachuu baatanis hojii dhuunfaa ofii qabdi yoo ta'e waan tokko bantee hoggus ijoollee fi guddifachuu dandeessi hoggus jireenya haaraallee jiraachuu dandeessi. Maaliif mallaqa harkaa qabdi hojii qabdi uf dandeetti kaatee dhaabatti jechuudha. Kanaaf dhiirti ammoo dubartii jalqaba mana keessa shafattee kaamsitee haatee maal gooti yoo barbaadde waan qabdu waan keessaafuu dhiirti waa hojii wayii qabdi jechuudha. Waan walitti qabaniif waan dhufii waa dalagee yoo qabaatellee san fudhatee tabiraa faana lixa isin mana ona hafti isin achi kuftee hafti. Waa hedduu jira biyya keessa. Kanaaf shamarran biyya alaallee jirtan biyya keessallee jirtan yeroo teknooloojiidha. Wama kamiyyuu haa ta'u jal'istanii shiroo qofa danfisuu fi manuma keessa ooluu ilmoo qofa guddisuu miti. Keessaafuu yeroo ammaa kana ogummaa garagaraa baradhaa waa hojjechuu rabbobbahaa xiqqaate waan fi keessanii qabaattan tokko qabaachuu qabdanii neessaniin jira. Kana akkanatti yaada waan hawaasa keessa jiru kanaadha. Shamarran ammoo yaada qabdan koomentii jala kaayaan isiniin jedha.